Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma. Galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu har'a waan ajaa'ibaa tokko isin argisiisuu fi akkuma kana dura waan tokkoo fi kooti irraa fayyadamee argee faayidaa isaa hubadhee ka'ee gara keessanitti fidee namoonni tokko namoonni irraa fayyadamtan ni jiru akkasumas immoo warri appilikeeshina yookaas immoo US irraa xalabdee isarraa ajajattee siif dhufee jettanii warri na gaafattan hin jiru baay'een keessan isiniif deebiseera. Kaawwan isin jirtan warri isiniif hin deebisin jechuudha. Haa ta'u malee waan dabalataa tokko har'a immoo asumaan isin agarsiisee akkasuma maqaa appilikeeshina sanaalee kana dura irratti isiniif laxxafa jedhee dogongore yeroon viidiyoo editii godhu isiniif hin dabarsine. Kanaaf namoota baay'eetu beeksisaa jira appilikeeshina sana daa'uman baay'een jechuudha. Beeksisaa jiru mastaawaqaa sana namoota baay'eetu hojjetaa jira argee jira jechuudha. Maaliif baay'ee gatii isaatis gatii madaalamaadha akkasumas meeshaan isaan namaa fidanis immoo meeshaa haqqii yookaas immoo waan ofii keessanii jalatti ilaaltan sana wanti tokko garaagarummaa hin qaban yeroo baay'ee 3-4 ajajee jira akkasumas gwaddanyaan kan koollee asuma na ukkee jirti isheenillee na ajajinaan jettee isheedhaafillee ajajee ture waan tokko jechuudha dhugaan isiniin jedha baay'ee maaliif meeshaan isaanii hundiluyyuu jechuudha kwaalitii qaba akkasumas immoo waan isaan isinii fidan itti fayyadamtan jechuudha bu'a qabeessa taatan. Haa ta'u malee kana dura waa'ee zayitii castor oil tokko jechuudha orgaanikii sanarraa isin hojjedhe organic castor oil kan jedhu sanarraa isin hojjedhe hamma immoo waanuma akka sanaa ta'ee jechuudha namoonni rifeensi keessan dhugaan isin jedha namni akka rifeensa kan koo kana qabdanii hin beeku maaliif isin jennaan rifeensi kan koo yeroon filu baay'ee na rakkisa ni baay'ata akkasumas immoo ni jajjabaata mataan kan koo jechuudha baay'ee wanti nan hin godhin hin jiru. Waanumti nan iyyaaliin hin jiru jechuudha. Maaliif yerootti mataan koo gaafa naaf filamuu didu yeroo nan maqasiidhaan muree gabaabsee ta'uun iyyuu jechuudha. Gabaaba isaatiin deemuu filadhutu jira jechuudha. Maaliif akka firiisitti dhiisee ittiin deemaa ture jechuudha. Dhiyeenya kana amma mureeyyuu hin beeku jechuudha. Waggaa waan hin guunne murree. Kanaafan isin jedhee maaliif ofii koo fayyadamee dura bu'aa isaa arga waan kana waan jedhu fayyadamee argee akkasumas immoo hammam na fayyade waan jedhu tokko erga sana mataan kan koo garan barbaadetti filamuu akkasumas immoo bakka duraan akka garaa kootitti itti filadhee qabsiifachuu hin danda'u walitti naaf hin dhufu akkasumas immoo naan filamuu na dhukkuba yeroo baay'ee jechuudha qibaatii waan garaagaraa wanti na ittiin godhin hin jiru garuu naaf hin sarmu baay'ee tokko bu'a jechuudha mataa miiccachuudhaaf baay'een siqiqa lafa jala ganaa mataa miiccuuf gaafa jiru baay'ee tokko jechuudha kanaaf mee maal fayyadamtee wanti isin jettan yoo jiraate jechuudha dhugaan isin jedha 3-4 itti deddeebi'ee fayyadamee faayidaa isaa argee jechuudha achi maaliif namoonni tokko namni akka kootti rakkatan hin dhabamanii irraa yaa fayyadaman waan jedhu gara keessanitti fidee dhufe jechuudha innis appilikeeshinuma tiimo kanarraa hin xalabe jechuudha kana dura ture jira jechuudha ndaan fixee lammaffaa jalqabeera baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha mataan keessan akka barbaadanitti isiniif lallaafisa yookaas immoo fiixee isaa akkuma miiccattanii baatanii mataa keessan jiidhuma sanatti jechuudha gara qaama keessanitti garsiiskitanii osoo hin taane jechuudha gara rifeensa qofa qooddaniitiin dibdu jechuudha iddoo lamatti qooddatanii ittiin bultu kunoo waan kana dhugaa dubbachuudhaaf asirraan isiniif kaa'antii isaa jechuudha suuraa isaa akka isiniif hubatamutti jechuudha baay'ee tokko na fayyadana dhugaa rabbiin hin beeku namoonni akka kootti rakkatan yoo jiraatan jechuudha. Waan akka kana kunoo na baay'ee faayidaa qaba akkasumas faayidaa hedduu qaba isiniin jechuu barbaade tananii maaliif laanfisuu qofa osoo hin taane mataan keessan akka inni karariisaa akka gurraacha'u taasisa jechuudha kireemni kan of keessisaa kireema waan akkasii kanatti jira kireema qofa osoo hin taane jiidha qaba yookaas immoo zayitii illee ni qaba keessa isaati zayitii illee ni qaba akkasuma amma fakkeenyaaf qaama keenya kiyyaratti dibeewoon isin agarsiise akka kireemaa osoo hin taane zayitii ni qaba ni baqa deebi'ee toon jechuudha hin baqa kanaafiyyuu jechuudha baay'ee tokko faayidaa qaba maaliif mataan keessan akka barbaadanitti filachuu bira darbee jechuudha maaliif yeroo gabaabaa keessatti jechuudha mataan kan keessan gizee tokko jechuudha gadi deebi'ee rukkatee tooni jechuudha
mataan koo dheeraa miti hin dheeratu jennee gizeen tilmaamnu hin jira yeroo baay'ee jechuudha. Garuu kireemni kun maal godhaa akka nama mataa tokkofame jechuudha. Mataan keessa nama fakkeenyaaf jalqaba baay'ee jajjabaataa yoo ta'e baay'ee filachuu irratti kan sirra keessa yoo ta'e gaafa kana itti dibdan jechuudha. Dhugaanis ni jedha mataa keessan kanuma jalqaba garuu isinumarra ture yeroo isa dibdee kaa'ate qumatii mataa keessanillee yeroo sanatti yeroo itti hubattaatu jira jechuudha. Maaliif ni diriirsa mataa akka barbaadanitti filaa xiqqaas guddaadhaan ni filattu sa'aatii sanatti jechuudha. Siniif filama jechuudha. Baay'ee jechuudha. Akkuma miicattanii baatanii isinitti meeraa dibattanii mataa keessan iddoo lamatti garanaaf garaatti qooddanii guyyaa 2-3 ittiin bultanii gaafa sadaffaa gaafa hiiktan dhugaa firiizisaa akka inni itti isin qannaasisu mataa keessanii akka nama vaaziliidhaan mareetti hin marama jechuudha. Bakka sirriitti das nama jedha filtanillee lisillaasee qaba jechuudha. Kana egaa gootan qibaatii fasaashii immoo jechuudha. Kunoo isa kana nan fayyadama yeroo baay'ee jechuudha. Garuu kastarooliis fayyadamaan ture. Kunoo isa kana qodaa keessan jala qodaa keessan jechuudha. Fiixee isaa osoo hin taane qodaa keessanii namoota baay'eef ta'uus danda'a dhiisuus danda'a. Naannaaf ta'edhaaf isin immoo ni ta'a jechuu miti. Qibaatii isinii tasmaama'u yookaas immoo fasaashii ta'ee kan isiniif tasmaama'u jalqaba kan fayyadamtan sana jechuudha. Jala isaa rifeensa keessan gubbaarra osoo hin taane qodaa keessan dibattu. Qibaatii fasaashii sana qodaa keessan dibattanii kaataniit kanammoo kireema kanammoo harka keessanitti akkasitti hojjetanii mataa keessan bakka lamatti addaan qoodanii booda qarqara isaa ittiin diriirsitan jechuudha. Sana booda ni filtu. Yoo isiniif danda'ame mataan keessaa salphaa yoo ta'e akka kootii mataan isaa baay'achoo baate quxuxurii iddoo 4tti asiinis iddoo 2 asiinis iddoo 2tti ooftanii jennaan dhugaan isin jedha faayidaa isaa yeroo gabaabaa keessatti irraa hubattanii akkasumas immoo kunoo fuuldura kanaan mataan keessa yoo achi fagaate duraan xiqqoo asiin keessan ol galee ture amma hundaa'uu wal qixxaateera karaa kamiiniyyuu jechuudha. Kunis kunoo ciqaa qibaatiidhuma ta'ee kanuma faanaan xalabe jechuudha. Fixeera already tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa eegaluuf hin jira. Kunoo maqaan isaa isa kanaan yeroo baay'ee mana quxuxurii yookaas immoo yeroo quxuxurii dhaatan namoonni baay'een nan arga mana mataatitti isa kana jala dibanii akkasittiin mataa walitti fidu. Garuu sirriitti qibaatii qaba kunillee jechuudha. Akka jeelii osoo hin taane ni baqa. Mataa keessan bakka tokko dibdanii osoo hin taane waliin ga'a hunda isaayyuu jechuudha. Hin baqa. Ani fuuldura kanan dibadhee fuuldura kana parsantii 100% ni biqilcha. Wanti kun maalirraa hojjetama waan jedhamu mooyyuu akkasuma suura isaa faana laalee tanani dubbisee tanani jalqaba kanani bite jechuudha. Isiniif maxxansa namoonni mataan keessan achi isin jalaa sokkee jechuudha. Sirriitti jechuudha. Tokkoffaa akka qibaatii fasaashii dafee toni irraa hin deemu irra tura. Kuni xiqqoo ishii maaliif ciqaadha waan ta'eef irra tura. Garuu mataa keessan immoo daftanii yeroo gabaabaa keessatti lawxii isaa ni agartu jechuudha. Mataan kan koo already akkasitti galee kan oddoo kana kan ga'ee ture jechuudha. Gimmaashatti jechuudha. Amma wal qixxaateera mataan kan koo normaalii jechuudha. Biyyaas ji'a waan hin taane jechuudha. Maaliif waan tokko binnee yeroodhuma gabaabaa keessatti maaliif faayidaa isaa arguu dadhabne jechuu osoo hin taane obsallee ni gaafata. Waan fayyadamtan tokko obsaan itti deemaa yoo deemtan malee salphumatti ammuma fayyadamee ammamaaf na fayyadu dide. Ammumatti maafan firii isaa argachuu dadhabee osoo hin taane obsaan jechuudha. Maaliif biyyaas waan ji'a caallee garaagarummaa guddaa agartan jechuudha. Kireema kana faana jechuudha. Kana waliin akkasitti walitti fidanii iyyuu walumaan harka keessanitti rigdanii mataa keessan erguma takkaa kanarraayis walitti fidanii maaliif kun tokkoffaa kireema haa ta'u malee immoo zayituuniin keessa jira. Roosmariillee of keessaa qaba. Wantoota baay'ee kastarooliillee ni qaba. Akka dubbistanii jechuudha. Gaafa bittan yoo gadi fageenyaan jala isaatti dhaqxanii dubbistanii ilaaltan jechuudha. Wantoota irraa hojjetame faana jira waan ta'eef laaltaniiti kan bituu dandeessan jechuudha. Mataan kan koo akkamiiti? Mataan nama akkamiitiif ta'a waan jedhu. Keessattuu immoo mataa Afrikaanotaati sirriitti kan ta'u jechuudha. Isaanillee yeroo baay'ee wantoota kana kan fayyadamu jechuudha. Kanaaf wanti kun faayidaa guddaa qaba. Ciqaan kuni ciqaa ta'ee akka jeeliititti namatti hin qabatu yoo dibdan ni baqa yoo subuqqee keessan irratti jechuudha. Maqaa keessatti mataa keessatti akkas gootanii ni baqa garuu immoo rifeensa ni biqilcha. Rifeensa asiin duubatti achi deemaa jiru fidi wal siniif qixxeessa. Kana faayidaan isaa maaliif ofii kootirraa fayyadamee already jechuudha. Lamaan isaayyuu agartaniitu kanallee kun lammaffaadha. Qixxee ga'ee jira. Kun immoo kunis immoo isin agarsiisuu hin danda'a. Hin jiru iyyuu keessa. Kanaaf fayyadamee ofii kooti argee tananii
malee zimti miti jechuudha. Kanaan fidee tooni isinitti. Kanaaf obboloota koo maaliif yeroo baay'ee waan ofirraa fayyadamne ofii keenya nu fayyade tokko namaaf qooduun cubbuu hin qabu. Tokkoffaa immoo waan dhugaa ta'e tokko itti fayyadamaa laala dura. Akkasumas immoo waan qabatamaa wanti suni yoo nama isin miidheera ta'e waan isin miidhe sanallee namni irraa barachuu qaba. Waan isin fayyade sana ammoo akkasuma namoota tokko lama sadii yoo fayyade baay'ee guddaadha waan ta'eef kanaaf yeroo hundaa jechuudha. Waan ofii kootii fayyadamee argeedha. Kanaan gara keessanitti fideetoni wanti kun isin fayyadaa laalaammee yookaas immoo yaalii geggeessadha kan inni isiniin jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een jechuudha miidiyaa irratti keessattuu waa'ee mataa kana maaliif bishaan biyya kanaa sirriitti soogidda qaba. Mataa keenya ni goggoska. Mataan keenya jalqabumayyuu ni jajjabaata. Keenya mataan Habashaa sirriitti ni jajjabaata jechuudha. Jalqabumayyuu ni jajjabaata. Akka warra adii kana miti jechuudha. Yeroo bishaan soogidda qabu kana miiccannu immoo yeroo baay'ee mataan keenya akkasitti goggogeetini kan filaan illee keessa nuuf bahuu didu yookaas immoo yeroo filannu nuuf filamuu didu jechuudha. Kanaafuu fayyadamaa laalaa. Walumaa galatti yeroo baay'ee gisee online irratti akkasitti ilaallu maallaqni isaallee guddaa nutti fakkaata jechuudha. Dhugaa maallaqni isaallee baay'ee madaalama jechuudha. Wantoota akkasumas yeroo waa tokko xalabdan yookaan waa tokko bittan naannoo keessanii suuquma argitan gaafa bittan meeshaa takka kan ittiin bittan jechuudha. Garuu akkanatti ilaaltanii tooniyyuu appilikeeshinoota adda addaa kanarraa yoo xalabattan immoo kan meeshaa tokko ittiin bittan sana meeshaa 4-3 ittiin bittu jechuudha. Baay'ina keessa gatiin illee isiniif laalama, gatii madaalamaadhaan bittu. Waan isin barbaachisu tokko saatanii iddoo tokkotti erga kuufattanii booda birriin illee irraa isiniif qannasa jechuudha. Already ani appilikeeshinii kana sirriittan jaaladha jechuudha. Maaliif duraan namni shi'enni sirriitti leellisaami garuu shi'enni irraa amma namni kanatti fiigatee jira jechuudha. Maaliif wantoota hedduu rikkaasha jechuudha. Maaliif birriin isaa sirriitti rikkaasha. Garuu birriin rikkaasha meeshaan isaa immoo yoo finne maaliif ta'uu dhiisuu danda'a jedhee namoonni baay'een ni yaada. Garuu meeshaan isaanii parsantii 100% dhugaan isin jedha oriijinaala jechuudha. Namoota uffatallee xalabee jira, caammallee xalabee argee jira. Keessattuu sa'aatii fakkeenyaaf sa'aatii tokko sa'aatii sirriitti bareeda. Sa'aatiin kun maaliif asitti gaafadhee jennaan birrii meeqa naan jedhanii diinaara 25 waan ta'e naan jedhanii garuu appilikeeshina sanarraa na amantanis na amanuu baattanis sa'aatii sana diinaara 2 walakkaadhaan bite jechuudha. Mee dhugaan isin jedha ilaalati. Sa'aatii sunan asitti ilaales kan achirraa bites tokkichuma garaagarummaa hin qabu bifti isaa garuu birriin isaa waliyyuu hin argu. Ani garuu meeshaa meeqatama wajjininu birrii 25 sana hin kafallee jechuudha. Meeshaa baay'ee bukkeetti iyyuu xalabee birrii 22 waan ta'e nan xalabe jechuudha. Meeshaa meeqan xalabee waan caammaa akkasuma boorsaa keessattuu boorsaa xixiqqaa akkasitti hangatannee deemnu kana birrii takkaaf walakkaa birrii 2 kana gurgurama jechuudha. Achirratti yeroo baay'ee viidiyoo isaa sirriitti achirra galee appilikeeshina sanarra galee waraabeetiniin isiniif dabarsaa akkasuma appilikeeshina sana buufadhaa silkii keessaa irratti buufadhaa kaati waa baay'ee isiniin gaafatu maqaa keessan akkasuma iimeela yeroo ajajattanillee kaashii qaba malee dirqama kaardii miti kaardiidhaan yookaas immoo dirqama onlaayinii miti kan birrii dabarsitan jechuudha. Kaashiidha manatti dhufeetti meeshaa keessa sin harkaan ga'ee warrate birrii isaa fudhatee deema jechuudha. Kanaaf akkasiin isiniin jedha obboloota koo waan beekan yookaan waan irraa fayyadaman namaaf qooduun akkuma jalqaban isiniin jedhe cubbuu hin qabu. Kanaaf itti fayyadamaa laala. Namoonni baay'een immoo warra keessan na gaafattan asumaan deebisanii taa'ee yaada. Viidiyoo har'a kana akkuma fe'ettillee yoo ta'e maqaa isaa irraa isinii kan kaa'aa jedhee yaada. Tokko namoonni hamma hoonaa hin bariin jirtanii namoonni baay'een immoo bartanii jirtu. Kanaafuu birriin isaa madaalamaadha isiniin jechuu barbaadetan obboloota koo. Egaa viidiyoo isinitti dheeressu nagaan naaf tura laayikii gochuu akkasuma yaada biraas yoo qabaattan koomentii jalatti naa kaa'aa yaada keessan irraa ka'eetoni waan na gaafattan keessanis yoo ta'e amma danda'ame isiniif deebisuudhaaf nan yaala. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa fayyaan nuuf haa kennu lafa kamitti.